deemu waan shakkaniif ummata Keeniyaa qopheessaa ture san fashalsiidha yaadan jechuudha. Yeroo takka hawaasa keenya ka Keeniyaa jiru ka gosoota Oromoo, Somaalee, saboota hedduu achi jiran ka kumaatamaan kitaaba san eebbisuudhaan qophaa'anii shirri harkatti fashaleessaniin shirri diinaa fashaleessuu yaalullee yaanni keessan, humni keessan, cimini keessaniif tokkummaan keessan firaaf alagaa biratti illee waan dhagahameef hedduu galatoomaa allallee isiniin boonaa naa galteeffadha. Duula Awurooppaatti gooneen akeeka qabdi. Duula waliigala hin gaabbuudhaan godhaa jirru kana bikka lama qoonnee laalla. The first phase ummata dammaysuudha. Ummanni keenya waggoota lamaan sadeen dabre kanatti akkuma gaafanneef akkuma isin waanneen boqonnaa irra turtan haara galfattan nageenya dhufuuf abdiidhaan eegaa turtan. Nutis waan dandeenyu yaalii goonee amma immoo ummanni keenyas dammaqee nageenyi kadhaadhaan didame sun jaalatamee osoo hin ta'in harki bicciiramee nageenyi biyya keenyatti akka bu'uuf waamicha gooneen yeroo gabaabaa keessatti ummanni keenya callisee dhaggeeffataa akka jiru malee akka hin rafne waan mirkaneessitaniif galatoomaan isiniin jira. Jarri mootummaatis warri if dagate warri eenyu ka Oromoo achirra isaan keessa maal fiddan amma booda Oromoon cabte jee yaade torban lama sadi keessatti Oromoon hanga fiigeessu galma hunda guutuudhaan sochooftee fi qaamaanis argamuudhaan hojiin har'a akka duraatti uftuuruu fi of jajuun hafee gandaranii piroojeektii dudullacha haaromsanii eebbisuutti dirqamanii jiranii jechuudha. Wanni beekamuu qabu ummanni kun ummata tuffatamuu miti. Ummanni kun ummata kabajaan isaan malu kabajaan moo kanatee osoo hin ta'in kaan kabalee kaan muka itti cabsee kabajaa isaan malu akka argatu qabatamatti kaa agarsiiftan waan ta'eef hedduu galatoomaan isiniin jira. Kana booda gara Ameerikaatiin deema. Minnesota irraa eegaluudhaan magaalota adda addaattiin deema. Kun marsaa lammataa ta'aa jechuudha. Second phase of the campaign. Hanga ammatti ummata keenya dammaysu mooraa isaa gamaa gamana jirtu kakaasuu, if yaadachiisu, haasoysiisu, falmisiisu irratti fuulleffanne. We were agitating, we were focused on agitating, provoking discussion. Marsaa itti aanu irratti engagementii eegalla jechuudha. Marsaa itti aanu irratti qabsoon itti aanu qabsoon marsaa itti ta'uu akka qabu xiinxala gadi bu'ee gadi fageenya qabu mooraalee takkaa'u galma gurguddaa kanarratti taa'uun ol keessatti kan mareen hoggaa ta'u cufaadhaan immoo hayyoota keenya beekota keenyaa fi hogganoota sadarkaa hawaasaa adda addaa irra jiran wajjin balbala cufannee kan mareen nu ta'a. Hogganoota Oromoo qofa osoo hin ta'in hogganoota sabaaf sablammoota biyya sanii akkasumas naannoo sanii jiran wajjin marii karoorfannee lafa kaa'annee jira. Marii sanarra hundaa'uudhaan gama dhumaarratti cuunfaa takkaa'u karoora tarkaanfii fudhachuudhaaf deemnu kan beeksisudha jechuudha. Kanaaf isinis bifa adda addaatiin yaada keessan gaafii keessan akka torbaanota darban kana agarsiisaa jirtanitti gara fuulduraallee akka agarsiiftan isin gaafachuun barbaada. Dhumarratti laabtutti asin geenye waggoota 50 dabre kana bikka irraa kaanee bikka irra geenye xiqqoo miti. Bikka garaa keenyaan geenye bikka hawwin hin geenye tarkaanfii sadii waggaa dura deemne tarkaanfii lamaaf duuba deebi'u jira. Garuu immoo bikka kaleessa irraa kaan hin jirru. Gara fuulduraas wal dhaggeeffachuudhaan walitti dhufuudhaan walii himuudhaan wal waqaruudhaan wal qaruudhaan ummanni kun waan isaan malu ifiifis ummata Itoophiyaatii fi ummatoota naannoo saniifis nagaa tasgabbiif dimokiraasii fiduu irratti shoora rabbiin isaa kanne ka lakkoofsaan isa guddise ka dachii badhaatu irra isa kaa'e ka dhugaa fi gadaa isaa kanne san irra eegamu galmaan ga'uudhaaf akkuma dur caalaa har'as muuxannoo arganne ta'arriin nu biqilta kana fayyadamuudhaan ummata Oromootis ummatoota biyya keenyatis ummatoota ollaa keenyatis mataa ol qabachiisuu fi rakkoolee bara baraan irra jiran ofirraa akka mulqu ijaaruudhaaf dammaysuudhaaf tokkoomsuudhaaf
hojii eegallee jirra hojii kanatti akka nu jira hiriirtanii si gaafadha. Bolton Manchester UK isin hanqatu taate isiniif ergina wanta kan yaaddeeyna yoo isin hanqatu taate isiniif ergina ka afaan ingiliziitillee yeroo gabaabaa keessa ni dhufa bal'inaan marii kan itti fuunu taata kitaaba dubbisa kitaaba gaafa dubbiftan qabiyyee kitaabaa irrattillee gama onlaayinii yoo taate kan maree nu ta'a jechuudha. Oromootii hedduu isin jaalladhaa nagaan naa bulaa.